Ada tenyar ku fena isi dubbifnee akkasitti madrasaa boru deemna malee irratti kan deemnu jannayaan tu Oromiyaani. Ummaad hadiyyaa raafitti jetta. Hadiyyaa geessisu jira waan ta'eef deebitee maal beekta? Ani adura madrasaan deemu ati kottu fe'eega. Madrasaa irratti madrasaa irraa naaf hin eeyyee. Maayaa dinnuuf nan deemnu nuti. Saa meeqa dhufta? Akka mufayyaa dhufu maaliif jijjaree ilaalu kujee falee dhufuu hin danda'anne kun mana gayyaa. Boodii siinjee maaltu si taachise? Ati meeqa seenare amma moo booda dhufta? Naan ammaan kana torbaan karaa kan dhufu. Ammas torbaan kuchifte? Himachuu wallaaltee bakka si rikkisuu afuufteef madaatee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota maatii chaanela keenyaa jirtu nageenya keessan badhaadha. Salaamtaan keenya kan onirraa burqee iddoo isin jirtan maratti isin bira haga qabdu isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromiyaa. Assalaamu alaikum. Daawwattoota hordoftoota keenyaa deebinee dhufnee jirra. Maaliif deebitanii dhuftanii jechuun keessan hin oolamu. Haati Rayyaan akkuma beekamu ji'a tokkotti ji'a guutuun nu qabdee jiini kuni gaafa xumurame ijoollee keessatti nagaan deebi'aa jetteetti waadaa nu seentee turte har'a jiini haara'uun jalqabee guyyaa lammaffaadha. Kanaaf har'allee akkasumatti itti bilbilleetti akkamii haala kamirra jirta dhufurra jirta moo dhufurra hin jirtu kana waan ta'eef waan isin jettu ammallee itti bilbilleetti kan waliin dhageessan ta'a daawwattoota hordoftoota keenyaa haati ijoollee gaa kunoo ijoolleenis akkanatti ijoolleen sheeka taatee kunoo akkanatti salaataa waddaan kutan amma ijoolleen jajjabaatanii jiranii kanaafuu itti bilbillaa waan isin jettu walumaan waliin kan dhageenyu ta'a nufaana tura isiniin jenna nu hordofa. Daawwattoota hordoftoota keenyaa kunoo bilbilli isiitis kunoo kana suuraa isii turre jira. Maayiwaan jedha kunoo akkasitti itti bilbilla waan isin jettu walumaan kan dhageenyu ta'a. Hello. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkami haadha Rayyaan nagaa fayyaadha? Nagaa alhamdulillah. Jirta haadha Ayyaantu haadha Oromiyaa? Jir. Akkami maaliif jirta? Fayyaa uummatni hojii jirra. Si eegu jirraa har'a moo boru ka dhuftu? Rees maaliif na eegan? Akka ajaa'ibatti kaa mana tolchineetti anaa fi Ayyaantuu fi Oromiyaan mana tolchinee si eegu jirraa irraan tana dhufti janii? Maaliif turte gaa saa meeqa dhufta? Ayyaantu faa dubbise. Salaamu alaikum jaan. Assalamu Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyaantu. Maakami. Nagaa maamummi. Jetta. Jirra fayyoo qabda. Ummaayee hadiyyaa. Maal jette? Adduftu jetta. Ummaad hadiyyaa raafitti jetta. Hadiyyaa geessisu jira waan ta'eef deebitee maal beekta? Ani adura madrasaan deemu ati kottu fe'eega. Ani laata maamni dhufa hadiyyaa babbareedduu siif daayyaa madrasaa irratti madrasaa irraa naaf hin eeyyee. Hayyee. Salaatii gaana kana eeyyeegi. Ummaayee. Ummaayee. Kami ummaayee. Gamaam nagaami. Ummaayee maanu fiddaa. Maal jette mamaa? Maanu fiddaa. Babbareedu. Ayyee ummaayee nuti dubtu si deena. Manaadii si eega'a. Salaatii dhagaati. Guyyaan dhufu waan babbareedu si eeggee. Ummaayee maa kottu guyyaa feenu. Guyyaan feetanii. Waan maal jedhee dubbaatan? Ammaa kottu guyyaa feenu. Allah yin da kuma yi wa sai da ni da kike iska fita da kun je kaje Hayyee. Akkami duba saa meeqa seena ijoolleen bara madarasaan hin deemnu mana teenyeetti ummaa teenyee namalee madarasaan deemnu jedhanii? ma ga madrasa ta fa kin da da yolen da ta ga madrasa fa kin da yolen Haadha teenya biratti haadha teenya harkuu feenaa isii dubbifneeti akkasitti madarasaa boru deemna malee irratti kan deemnu jannayyaantuu fi Oromiyaani. Akkasitti sa'aatii meeqa seenare amma moo booda dhufta? ammaan kana torbaan karaa kan dhufu. Leegi guyyaan dhufu maalum na gaafatanii kana jarjarfatanii gaa guyyuma rabbi namichi eessan dhufaan fooneeti. Foone? Hin fuunee? Fuudha maali naaf agarte?
أنا كان بريدي ترتو أنا كان ورا سنجن تسليم Eenyu anaatu ni kan godhadhe siin jee? أنا قال بور سنجن مين Fuudhinaan jechuu keetiifin fuudhaan. مين بور ولا بداري بجرت أنا فكرت بس Fuudhii ta'aaraati barate fuudhin ati jettoon hin beeka beete. ها Duba akkamittiin fuudha osoo ati gabbaatee ala jirtu akkamittiin fuudha akkamiin tolaa? بور سنجن قاعد لا رمو بور سو قبض وايد جرجر فتري من كل الدنيا لانه Waajjira jirta batte akkamitti safaara Oromoo akkam soitatti? हाँ तो कागज तो जब हम दुकान में तो भाई किराया हमने ना दी जब भी दे दी Laa amma dubbii jabduu sitti hin deefneeti tasgabbaa'eeti amma moo yoom si eeyna? మనం కిరాని Eessa kutaa wanti? గడ్డిని గమ్మ సరబరా కొత్త దొరబాను మనం కలిసి బస్ ఆరే మిచ్చి ఫతే తుమాన్ దబచాల్లా Ammas torbaane kuchifte? సారే దొరబాను తో కుచి గయా గడ్డి మనం కిరాని వాని దలగే ఖాన్ ది టీజర్ మాన్ దక్కన టేమర్ సారే నందన మామలా అట్టే Si qofaa mana jira sila? Si qofaa? हाँ Si qofaa mana jira? हाँ गिरा Duuba akka miree nuti teenyee si eegu jirraame? हाँ तो कागज रहा है कि दुनिया में ये सिंगरे तीन Laa miyyoon hin jirtu miyyoon deemtee jirti. दरबरा पे जोले रकम कब दिलाने जोले रबरा पे दिया ना लाने से ताने अब तक चारिता नहीं तो फक्का नहीं हमारा रकम कब लाने मत गुलाम जो होगा राजी तते तिल्ले इंदिल बिलु अलमादोरी मन मत जरूफा Loon xul mana kee dhufta? मत बिल बिला Ammaas kuchiifte jechuudha. Ammaas kuchiifte jechuudha gara biratti. हमको मां कम हर बिला को चीज मत गिरगिरी जे के हर बिला को चीज हम Amma ijoolleen tun madarasaa hin deemnu nuti ummaa teenya ijaan agarru malee hin deemnu ajanii tattaa'u jiranii mas keessa. तकानी तानी दिखा ऐसा नहीं है लागिन चीज अम्मा मदरसा देवनु नहीं वही तो बालानो का कराची आ रहा कनी Intal maamaan teessan madarasaa deemaa jedha. Amma yaadin dhufnan deemnu nuti. ला कर जिंगा यान तो माने तीन दे अजी का तीन दे इसे दिक्कत से मदरसा का है जी कराची कर रही मेरे याद बाबा ना कि दे पहुंचे Amma fara. ना बेटा भी Laa warra rabaatiin keessa atu ijoollee asii fuudhe. वो याद रहा ना ला नहीं चाहने नहीं पुराना मंगल तो जोले मार का बता Laa guyyaa tokko ijoolleen achi dheeyite malee mana rabaasan keessuu hin jaaladhu beektaan ijoollee arabni irraa dhoyti ijoolleen. आया जोले दो तीन दिन तो दी Akkam gaa arabni asa akkami yaadda arabni ilma wajjin si jaallatu ni jira? खाला जाइए अम्मा भी को थी जितना नहीं याद तो Sajawaaliif itti kan Oromoo. Hello? और मैं Huh? आया तो और मैं आ रहा Arabiya. अभी सत्तूर आया मैं Maya hatu nufi. नरे गरीब गजाती नहीं दुपाती कराची दिया माजी नहीं दुपाइया कराची में जोले में जाते हैं कराची ना काटे Ayam bui. Maya hatu raya sih nada. Iya. Askan. भाई भाई बामा Ammaan tana हाँ guyyaa dhuftu natti himee guyyaa dhuftu natti maaliif akka nama gootisa akka ijoollee daa'ima. لا كجولة ده ما تكلم بكرة نين دفع جاب ما ترى بجاب وخلاص تيجي كذا ما تيجي مفاجأة ما دفع Mufaajaa dhufta jechuun kan nuti akka qophoonee ishee akka manaan deemne. ما بقولتن كمان لو نبغى بقولتن سر Eh, ما كبوا بعدين jechuun qophoonee mattee laa mana osoo manaan deemne haa mana teenyeetu masee guyyaa si deebitu. لا بس يا خرابة يا خرابة يا خلا بورو خلا في مانجو Callistee boo dhufta akka miree islaam kalaas ammaan tana ki gootu yoo idana dhuftees bilbil yeroo sana anaa dhufee si fudhachi kophaan deemini. ما يمكن بيجي برا خلا مفاجأة مفاجأة إذا عادت كمان إذا عالم جيني عندك أنت مفاجأة ما عندك كمان أما ربنا سيدنا جل عاتم بجال ما خنا كاي كتلة قدين جيراني Hayyee बोलते चारे सारो मत कोड़ा कुतर ये दोनों चारे से खिलतावाले में काम कर रहे थे जाके जमाली चारे मुफाजा रुपन्ना नहीं सदाते ammaan tana waa'ee biyyoo fuudhuu fi maarree tana natti haasawuu tana dhiisiiti kijiba kee dhiisi. हाँ नहीं किसी वाला काम करना Laa kijiba kee dhiisiiti akka itti kijibdu siin beekaa ये ti. जब मुफाजा रुपती करे Haa?
Akka mufayyaa dhufu maaliif jijjaree ilaalu biyya kaalee dhufuun danda'annu kun mana gayyaa. Bu'uuri fiingee maaltu si tajaajilanii haa warattee dhufu jettee. Akkasii. Hayyee nagaatti baaba. Kaa deema uffata madarasa uffadhaa fiiga. Dafa uffata yuunifoormii mana barumsaa uffadhaa fiiga. Yalla ijoollee nyaa'uufi. Rayyaan ol dubbiftu. Itti afaan hin dagate galee isaati. Rayyaan dubbisi maamate. Yalla dubbisi. Bara daakuta. Rayyaa. Dubbisi haa. Dubbisi. Rayyaan. Rayyaanoo. Galas mucaan callisee tuma si dhaggeeffataati nagaatti firraa deema. Yalla bye bye. Yalla nagaan tura. Yalla bye bye. Daawwattoota hordoftoota keenyaa haati ijoolleedha. Ji'a irratti hin dhufa jettee turte. Ji'a irrattis dhufuu kunoo hin dandeenye. Kunoo waan isin nu godhaa jirtu laaltanii agartanii. Jaraatiitu torbee tokkoof bakka tokko deemanii. Jarri sun deebinaan maallaqa fudhadheetiin guyyaan dhufuu sitti himu surprise mufaajaa si godhaa jette. Numa eeyna garuu ammallee numa eeyna. Silaa wanni goonu hin jiru. Hanqa kanaa turre. Silaa wanni goonu hin jiru baatii 3 fi cinaa iyyuu turre jira. Wanni goonu waan hin jirreef ammallee teenyeetu eeyna. Amma daawwattoota hordoftoota keenyaa isinilleen hedduu takka isin jaalannaa isin kabajnaa nuuf galatoomaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf namni akka haati manaa ijoollee keessatti deebitu godhaa jiru isin daawwattoota hordoftoota keenyaa warroota baay'eetu lakkoofsa isii narraa fuudhee isi bilbila daarektii isitti bilbila waatsaappiidhaan itti bilbilanii gara waa hundaan itti bilbilaniiti gara manaa kottu deebi'ii jechaani turtanii. Isinumaatiitu koomentii isin barreessitanii fi koomentii isin YouTube kiyya jalatti barreessitaniif tokkoffarratti hedduu takka isii garaa raase waatsaappiidhaan warri itti dheetanii ijoollee ta'e keessatti obboleettii teenya intala Oromoo kabajamtu intala Islaamaa ijoollee ta'e keessatti deebi'ii warri jettan hedduu takka galatoomaadha. Kun hundinuu shoora olaanaa isintu taphachaa jira malee anaa miti. Dhugaa dubbachuudhaaf gaafaan hidhamillee namni hidharraa illee na baase isinii hedduu takkaan isin galatoomfadhaan Oromootiyya hedduu takka isin baay'ee takkaan isin jaaladha. Dhugaa dubbachuudhaaf warroonni yaaddoon ergaa haati manaa ijoollee irratti gattee bira deemte hedduu takka huqqatee jettanii gara keessaatiin illee na dubbistanii yaaddoo maal feetaa maal si gargaarraa warri naan jettanis hedduu takka galatooma rabbi isin rakkisiin isin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jiraadha horaa bulaa isin jenna. Bye bye.